odeeffannoo Champions League Afrikaa Awuroopaatti dabaruuti. Champions League Awurooppaatiin taphoonni League Phase kan xumuraa jechuudha. Kaleessa taphoonni 18 taphatamaniiti kan isaan jiran. Kilaboonni marsaa 16 darban kallattiidhaaf kan darbanii fi tapha mo'anii darbuutiif kan gaan adda baaniiti jiru. Egaa taphoota 18 halkan sa'a 5 irraa eegaluudhaan kan taphataman taphoota sa'aatii wal fakkaatan taphataman kan irratti diraamaawwan garaagaraa raawwatamaniiti jiru. Kanneen eeggamanii fi kanneen qabxiin isaanii gadi siqee kanneen immoo kana ol baanis hedduu turanii keessattuu gaa kilaboonni akka Barcelona fi Manchester City jalqaba sadarkaa 8ffaa gadi kan isaan turani. Madrid sadarkaa 3ffaa ture amma immoo gara 9ffaatti gadi siquudhaan kan hin xumure. Kana alatti egaa taphoota 18 kanaan gooliiwwan 61 galaniiti kan isaan jiranii. Keessattuu goolii eegan Benfica Antel Tribune daqiiqaa xumuraa irratti keessattuu daqiiqaan 90 xumurame daqiiqaa dabalataa kenname 8ffaa irratti goolii galcheen Benficaan tapha mo'anii darbuutiif akka ga'u taasiseeti jira. Hanga daqiiqaa 90 xumurame 8ffaa xumuraa sanarratti Marseen garaagarummaa gooliitiin Benficaan caala ture. Garuu goolii eegan kun goolii galchuudhaan Benficaan gareen Jose Mourinho leenjuu tapha mo'anii darbuutiif akka ga'u taasisee Marseen immoo baay'ina gooliitiin caalameetiin egaa tapha mo'anii darbuuf osoo hin gahin dorgommichaan ala kan inni ta'e kan mul'atu jechuudha. Kaleessa egaa taphoota garaagaraa taphataman keessattuu Champions League Awurooppaa kanaan jechuudha. Taphni Arsenal dabaruuti. Arsenal egaa taphoota torban hundaayyuu injifachuudhaan egaa olaantummaadhaan kan inni dabarte. Tapha kaleessaa kanarratti Victor Gyökeres, Kai Havertz fi Gabriel Martinelliin gooliiwwan Arsenaliif galchaniiru. Kaayif immoo egaa Jorginhoon garee isaa irratti goolii galchee akkasumas immoo Ricardoon goolii tokko galcheeti jira. Haa ta'u malee Arsenal taphoota torban waltaansuudhaan injifachuu isaatiin marsaatti aanuutiif liigicha ramaddicha dursuudhaan darbeeti kan inni jiru jechuudha. Egaa Arsenaliif injifannoo guddaa jechuun ni danda'ama. Kilabichi gahumsa gaarii mul'isaa ture sanaan egaa ammas itti fufeera jira. Tapha mo'anii darbuutii fi egaa gahumsi tapha mo'anii darbuutiin egaa qabxii gaarii sarkila tapha kana olaantummaan xumuruu isaatiin tapha mo'anii darbuutiinis tapha lammaffaa dirree isaa irratti kan taphattu ta'a. Tapha jalqabaa dirreen alatti taphata waan ta'eef egaa injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Kanarratti egaa Manchester Citynis kaleessa injifannoo gonfateeti kan inni jiru. Egaa keessattuu Manchester Cityin Erling Haaland goolii galchuutti deebi'uun akka waan guddaati. Kilabichi egaa taphicha injifachuu isaatiinis egaa gara 8ffaatti ol siquudhaan xumureeti jira. Erling Haaland fi Ryan Cherkin gooliiwwan galchaniin Manchester Cityin Itaaliitti 2-0dhaan galata sara injifachuudhaan egaa sadarkaa 8ffaan xumuree taphamoo ani darbuutiif kallattiidhaan gaheeti jira. Tapha marsaa 16ffaatiif jechuudha. Kallattiidhaan kan darbu ta'a jechuudha. Liverpool goolii 6 Karabag irratti lakkoofsisuudhaan 6-0dhaan injifatee jira. Maakalister goolii 2 kan inni galchee, Florian goolii 1 akkasumas Mohamed Salah erga sadaasa darbeetii goolii galchuutti deebi'eeti jira. Goolii 1 galchee Eketiikeen daqiiqaa 57 irratti goolii kan dabalee kanatti immoo Federico Chiesaan daqiiqaa dhumarraa irratti goolii galcheen Liverpool egaa goolii dabalataa gooliiwwan 6 galchuudhaan egaa kan inni injifannoodhaan goola jechuudha. Kanaaf Liverpool sadarkaa 3ffaadhaan goolabuudhaan marsaa mo'anii darbuu kilaboota 16tiif gaheetii kan jiru. Liverpool egaa injifannoo guddaadha jechuun ni danda'ama. Egaa Champions League Awurooppaa kanaan keessattuu Tottenham kilaba biroo England birooti, Chelsea, Manchester City, Arsenal, Liverpool wajjin jechuudha. Kilaboonni England 5 marsaa mo'anii darbuu kilaboota 16 hirmaachisuuf kallattiidhaan kanneen darbanidha. Egaa Newcastle United immoo tapha mo'anii darbuutti kan inni taphatu play-off taphata jechuudha. Newcastle tapha play-off san kan mo'atu taanaan immoo kilaboonni 6 marsaa 16tiif kan gaan England irraa ta'anii. Kanaaf egaa kilaboonni England olaantummaa kan itti mul'isan jechuun ni danda'ama Champions League Awurooppaa bara kanaatiin. Kanaaf kilaboonni 5 marsaatti aanuuf gaaniiru. Tapha Real Madrid fi Benficaan taphatan itti dabaruuti. Real Madrid fi Benficaan egaa murkiin isaan waliin taasisan keessattuu Jose Mourinhoon kilaba isaanii durii leenjisaa turan faallaa kan taphatanidha. Kanarratti immoo taphataa duraan isaan leenjisaa turanii amma leenjisaa Real Madrid ta'an Alberoa waliin kan isaan morkatanidha. Haa ta'u malee egaa Real Madrid dirree fi deeggartoota isaa furdatti injifatameeti jira. Leenjisaan Jose Mourinhoon immoo gara Madrid deebi'anii kilaba isaanii durii irratti injifannoo gonfatanii keessattuu injifannoo argatan kun
baay'ee barbaachisaa fi baay'ee hiika guddaa kan qabudha kan isaan jedhani. Egaa tapha kanaan Madrid 4-2 kan inni injifatame. Benefikaan taphicha injifachuu isaatiin jalqaba taphoota kanneen dura sadarkaa 29ffaadha ture iddoo xumuraa tapha mo'anii darbuutiif isa geessu jechuudha. Egaa keessattuu tapha kanarratti daqiiqaa xumuraa irratti goolii eegan Benefikaa Tribune daqiiqaa 90 xumurame daqiiqaa 8ffaa irratti adda isaatiin rukutuudhaan goolii galcheen. Egaa Benefikaan dura 3-2 dursaati ture 4-2 akka injifatu taasiseera jira. Oduu 3-2 xumurame ta'e Marseedha kan tapha mo'anii darbuutiif ga'u. Haa ta'u malee goolii tokko inni galchuu isaatiin Benefikaan tapha mo'anii darbuutiif ga'eetii kan inni jiru. Inter Milaan 2-0dhaan Dortmund mo'ateetii kan jiru. Federico Di Marco fi akkasumas gooliiwwan Inter Milaaniif galchaniitii jiru. Club Brugge immoo 3-0dhaan Marseille kan inni injifate. Tottenham gooliiwwan Kolomaawunii fi Solaankeen galchaniin 2-0dhaan Intra Frankfurt taphoota injifatanidha. Taphoota kaleessaa keessaa Juventus fi Monacoon goolii malee qixaanii kan isaan ba'an. Napoliin 3-2 Chelseadhaan mo'atameetii kan jiru. Dirree isaa irratti Vergaaraan daqiiqaa 33 irratti goolii jalqabaa galcheetii kan ture. San booda egaa Enzo Fernandes rukuttaa peenaalitiin Chelsea qixxeesseetii kan ture. Haa ta'u malee Hojland egaa Napoliif goolii lammaffaaf yeroo lammaffaaf Napoliin dursu galchus Joao Pedroon boqonnaan booda goolii 2 dabaluu isaatiin Chelsea egaa kilaboota marsaatti aanutti kallattiidhaan darban keessaa tokko ta'eeti kan inni jiru. Bayern Munich dirreen alatti 2-1 PSV Eindhoven kan injifate. Musiala fi akkasumas Harry Kane gooliiwwan Bayern Munichiif kanneen galchanidha. Kan alatti egaa kilabiin Cyprus Paafoon 4-1 Slavia Prague kan injifate ni jedhama. Taphni Newcastle United fi Paris Saint-Germain tokko qixaanii kan inni xumurame. Vitinaan Paris Saint-Germainiif Joel Willock Newcastleif gooliiwwan kanneen galchanidha. Atalantaan immoo 1-0dhaan kan inni injifatame. Qabxiiwwan kaleessaa keessaa jechuudha. Egaa Champions League Awurooppaa League Phase haala kanaan xumuramanii jiru. Amma immoo egaa marsaa mo'anii darbuu kilaboota 16 kan itti fufu akkasumas immoo tapha mo'anii darbuutiin kilaboonni 8 immoo marsaatti aanutti darban kan adda ba'an ta'a jechuudha. Arsenaal dursuudhaan kan xumure, Bayern Munich lammaffaadhaan, Liverpool sadaffaan, Tottenham afuraffaan, Barcelonaan shanaffaadhaan kan inni xumure jechuudha. Kana irratti immoo Chelsean jaffaanii akkasumas Sporting kilabiin Portugal jechuudha sadarkaa 7ffaan, Manchester Cityn sadarkaa 8ffaan kan isaan xumuran jechuudha. Egaa odeeffannoo keerratti egaa waa'ee Barcelonaa simbiran ga'e Barcelonaan egaa kaleessa injifachuudhaan milkaa'eetii kan inni jiru. Injifannoo guddaadha kan inni argate jechuun ni danda'ama. Innis dura kilaboota rakkoo keessa duran keessaa amma garuu kaleessa injifachuu isaatiin sadarkaa isaas fooyyeffatee kallattiidhaan marsaa mo'anii darbuutiif kan inni ga'e. Kaleessa egaa 4-1 kilab Copenhagen kan inni injifate. Lewandowski, Lamine Yamal, Rafinha fi akkasumas Marcus Rashford gooliiwwan boqonnaan booda galchaniin Barcelonaan 4-1 injifachuudhaan marsaa mo'anii darbuu kilaboota 16 fi kan inni ga'e. Egaa Barcelonaaf injifannoo guddaa jechuun ni danda'ama. Keessattuu kilabichi sadarkaa 9ffaarratti ture tapha kanaan duratti jechuudha. 9ffaa irra turuu isaatiin tapha mo'anii darbuutiif taphate ture. Haa ta'u malee kaleessa goolii 4 galchuu isaatiin egaa kallattiidhaan darbeetii kan jiru. Real Madrid immoo sadarkaa 9ffaan xumureetii kan inni jiru. Kanaan wal qabatee tapha mo'anii darbuu taphachuudhaaf dirqameetii kan inni jiru. Inter Milan, Paris Saint-Germain, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo Glimt akkasumas Benefikaan kilaboota taphoota mo'anii darbuutiif ga'anidha. Taphoota mo'anii darbuu kanaanis egaa har'a ramaddiin kan inni bahu ta'a jechuudha. Kanaaf taphoota mo'anii darbuutiin tapha dhaqaaqalaan taphatamuun eenyutu kilaboonni 8 tapha mo'anii darbuutiif waliin taphataniin kan marsaa 16 kan adda kan bahan ni ta'a jechuudha. Kana alatti egaa liigaa Awuroopaas irratti fufuudhaan ni taphatamu. Taphoota hedduudha kan isaan taphataman. Kanneen keessaa Aston Villaan Red Bull Salzburg waliin kan inni taphatu. Taphoonni hundiyyuu akkuma Champions League kaleessaa irratti sa'aatii 5 taala wal fakkaatuun kan isaan taphatanii. Lille Freiburg waliin morkii taasifamullee tapha biroo eegamuudhaan Nottingham Forest Freiburg Ferenc Varos waliin ni taphatu. Kana alatti egaa Panathinaikos Roomaa waliin, Porto Rangers waliin, Real Betis Feyenoord waliin morkiin taasisanis kan eegamudha. Liigaa Awuroopaatiinis jechuudha. Liigaa Awurooppaanis akkuma Champions League Awurooppaa san kilaboonni hanga 8ffaatti xumuran marsaatti aanuttiif kan darban ta'a jechuudha. Kanaaf waan ta'eef har'a galgala Liigaa Awurooppaatiin
egaa morkiin taasifamu eenyutu kallattiidhaan darbaa eenyutu taphamu'anii darbuutiif gaas kan jedhu kan eegamudha. Egaa Olympic Lyon sadarkaa tokkoffaadhaan dursaatti jira. Aston Villaan lammaffaarratti argama. Freiburg, Midtjylland, Sporting Praga, Roma, Ferencvaros fi Real Betis hanga 8ffaatti kilaboota jiran keessaa. Kanaaf egaa sadarkaa 9ffaarraa 24ffaatti kanneen jiran immoo marsaa mo'anii darbuutiif ga'uuf yookaan immoo tapha hanga 8ffaatti kallattiidhaan darbuudhaaf morkii taasifamudha. Kanneen keessaa keessattuu Nottingham Forest akkasumas Bologna, Porto dabalatee Lille, Celtic kilaboonni hedduun isaanii har'a galgala morkii taasifamu kan irratti kan hirmaatan ta'a. Gara odeeffannoo jijjiirraa wal qabatanitti yoo dabarre jijjiirraa taphattootaatiin egaa Aston Villaan West Ham jechuu kooti Adama Traoré mallatteessifateetii kan inni jiru jechuudha. Fulham irraa paawundii miliyoona 2 fudhachuudha kilaboonni kan walii galan jechuudha. Kanarratti immoo Lucas Paquetaan gara Flamengotti maleetii jira. Paawundii miliyoona 36.5 kilaboonni lamaan walii galteerra gahuu odeeffannoowwan bahaa jiran kan isaan mul'isanii. Egaa kanaanis egaa taphataa Biraazil gatii guddaadhaan kilaboonni Biraazil bitatan keessaa jechuudha. Kanarratti egaa Aston Villaan Douglas Luiz Juventus irraa deebisee fudhachuu akka barbaadudha. Fulham immoo Manchester City irraa Oscar Bob paawundii miliyoona 27 fudhachuu akka barbaadu kan dubbatamaatii kan inni jiru. Dhumura irratti Aston Villaan taphataan Aston Villa Yuri Talisman miidhamaan turbe 10 tapharaan fagaata jedhamaatii jira. Premier League Itoophiyaatti kan eegalu CB Premier League Itoophiyaa taphoonni turbe 18ffaa boruurraa eegaluudhaan ni taphatamu. Boruu Stadiyeemii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti akkasumas Stadiyeemii Finfinneetti itti fufuudhaan kan isaan taphatamtaa jechuudha. Turbe 17ffaarratti akkuma beekamu egaa Nagelee Arsiin Buna Sidaamaa dursaa liigichaa injifachuun isaas ni yaadatama. Taateewwan garaagaraas egaa taasifamuudhaan egaa kan inni xumurame turbe 17ffaan jechuudha. Amma egaa turbe 18ffaarratti gaheetti kan inni jiru guyyaa boruu jechuudha. Adaamatti Hawaasaan Elektiriik waliin ni taphata. Walaayittaa Dichaan immoo Adaamaa waliin kan isaan taphatanis egaa taphoota morkii cimaa taasifamu keessattuu Adaamaan ga'umsaas dhiyootti injifatamuu dhabuu isaatti fufuudhaaf Walaayittaa Dichaan immoo sadarkaa gadii keessaa bahuudhaaf morkii taasifamuudha. Kun guyyaa boruu sa'aatii 12 irratti kan isaan taphataman ta'a jechuudha. Hadiyaa Hosaanaa fi egaa Hawaasaa fi Elektiriik illee morkiin isaan waliin taasisan tapha biroo guyyaa boruu eegamu keessaa. Kanaan alatti immoo Finfinneetti Midira Gannati Shireen Mandii Itoophiyaa waliin ni taphatu sa'a 9 irratti jechuudha. Sanbata irratti immoo Bunni Sidaamaa Bahar Daar waliin kan isaan taphatan ta'a jechuudha. Sa'a 7 irratti immoo Diree Dhawaan Hadiyaa Hosaanaa waliin Machaal Shaggar waliin kan isaan taphatanii. Dilbata irratti Bunni Itoophiyaa kan inni taphatu ni ta'a jechuudha. Maqalee waliin Baankiin Daldala Itoophiyaa immoo Nagelee Arsii waliin taphata. Sanatti Finfinneetti immoo Walwal Waddigiraat Yuunivarsiitiin Arbaa Mincii waliin Faasil Qudus Giyoorgis waliin morkiin taasifamu kan eegamudha. Egaa Bunni Sidaamaa qabxii 39 liigicha dursaatii kan inni jiru. Kanarratti immoo Machaal Hawaasaa Nagelee Arsii fi akkasumas immoo Faasil qabxii 29 egaa sadarkaa itti aanu qabatanii kilaboota jiranidha jechuudha. Kanaaf egaa morkiin Premier League Itoophiyaatiin taasifamu kunis egaa itti aansuudhaan egaa morkii turbaan kana keessatti turbe 18ffaadhaan taasifamullee kan eegamu ta'a jechuudha. Kanarratti immoo Stadiyeemiin Bahar Daar ijaarsi isaa gara xumuraatti dhiyaachuu fi taphoota CB Premier League Itoophiyaa qopheessuudhaaf egaa qophii ta'uusaa himamaatii kan inni jiru. Kanaaf egaa stadiyeemiin kana kun baay'achuun immoo keessattuu hanqina Itoophiyaan gama stadiyeemotaatiin qabdu kan furu waan ta'aniif egaa keessattuu stadiyeemota sadarkaa idil addunyaa eeggatan sadarkaa kaaf eeggatan sadarkaa fiifaa eeggatan qabaachuun Itoophiyaaf hedduu kan barbaachisaadha. Egaa stadiyeemiin Bahar Daar illee hanqinoota kanaan duraatiin irratti hojjechuudhaan egaa ijaarsi barbaachisu xumuramuudhaan amma immoo CB Premier League Itoophiyaa qopheessuudhaaf qophii ta'uusaas himameetii kan inni jiru. Kanaaf egaa gaafii qindeessi qopheessitoota CB Premier League Itoophiyaatiif dhiyeessuudhaan egaa deebii eegaa akka jiranidha kan dhagahame jechuudha. Kana kanumaan bira darree gara abbootii murtee Itoophiyaatiin wal qabatanii abbootii murtee Itoophiyaa kan idil addunyaa jechuudha. Waancaa konfedereeshinii kaaf akka hoogganni filatamaniitii jiru. Egaa keessattuu waancaa konfedereeshinii Afrikaatiif kan filataman Teediroos Mitikuu abbaan murtee intarnaashinaala jechuudha. Sarara jidduutiin tapha waancaa kaaf dilbata dhufu akka waancaa konfedereeshinii Afrikaa dilbata dhufu akka hooggananidha kan isaan filatamanii. Egaa dilbata dhufu tapha Morokootti Olympic di Saafii fi kilabiin Cote d'Ivoire San Pedroon waliin taphatan abbaan murtee idil addunyaa Teediroos Mitikuu
abbaa murtii sarara jidduu ta'uudhaan akka hoogganan innis filatamaniiti kan isaan jiran Faasikaa Yawaalesheetii fi akkasumas Tigiruu Gizaw abbootiin murtiin idil addunyaa kunniin immoo gargaartota isaanii ta'uudhaan ni hojjetu akka hojjetan egaa kaaf kan isaan filate kanatti odeeffannoo Afrikaa wal qabatanii Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa waancaa Afrikaa darbee irratti hanqina naamusaa mul'isan jechuudhaan egaa garee biyyaalessaa akkasumas taphattoota fi leenjistoota adabeetii kan inni jiru keessattuu tapha xumuraa irratti waancaan Afrikaa darbeen taatiiwwan garaagaraa raawwatamuun isaanii ni yaadatamaa Senegaal keessattuu leenjisaan Senegaal Paappeteewoon taphattoonni isaanii dirree gadhiisanii akka bahan taasisuun isaanii yaadatamaa kana wal qabatee kaaf taphoota 5 adabeetii jira kanatti immoo leenjisichi doolaara Ameerikaa 100,000 akka kafalanis adabeetii kana jiru garee biyyaalessaa taphataan garee biyyaalessaa Senegaal Iliman Nidayee fi akkasumas Ismail Assar kanneen adabaman keessaa gara naamusaa uumuu wal qabatee Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Senegaal immoo hanga doolaara Ameerikaa 300,000 adabameetii kan inni jiru jechuudha. Kanattis immoo deeggartoonni miseensonnii fi kanneen garaagaraas egaa adabbiin kan isaan irratti murtaa'ee jira jechuudha gama kaafitiin kanatti immoo taphattoonni 5 kaardii akeekkachiisaa waan argataniif hanga doolaara 15,000 kan adabanis jira jechuudha. Gareen biyyaalessa Morokkollee kanneen adabaman keessattuu taphataan garee biyyaalessaa Morokkoo Akraaf Hakimii Ismaa'il Saabir kanneen adabaman keessaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Morokkoos balleessaa raawwate jedhameen hanga doolaara Ameerikaa 200,000 adabameetii kan jiru egaa kaaf hanqinoota naamusaa waancaa Afrikaa darbee irratti mul'atan kana wal qabatee adabbii kanneen kan inni dabarsee jechuudha. Kanatti egaa taphattoonni miseensonnii fi garee teeknikaa taphattoonni miseensonni garee teeknikaa Morokkoo iddoo abbaan murtee VAR ilaalutti argamuudhaan jeequmsa uuman jechuudhaan egaa hanga doolaara Ameerikaa 100,000 kan inni adabee gama biraatiin immoo naamusni kaaf kanaan qabatee egaa Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Morokkoos adabbiidhaaf saaxilameetii kan inni jiru jechuudha. Egaa hanqinoota naamusaa wal qabatanii kanneen mudatan keessa